Agese Abiy Saree masgida litte ta'eera. Amma booda argite ilaal silaa gara ijoollee Jimmaatti hirkachuu barbaadaniit ijoollee tokko tokko faffacaasanii Jimmaa marreedhaa Jimma keetiin dhaqiitii qileeseen Jimmaa waariu Jimmatti maal fuudhanu nuti gaaffii Jimmaatii miti kan akka deebi'u barbaadaa jiru gaaffii ummata Oromoo akka deebi'uudha ka barbaadu Jimmummaan isaa maal Oromoo Wallaggaa utuu nagaan abaa jiru Jimma jiraachuun maaliif barbaachisa Jimmummaanu silaa argite isaaf qaanii bar ummatuma Jimmaatiif qaanii akkamitti nagaa Gujii booressa Jimma ta'e akkamitti nagaa Wallaggaa namichi Oromoo walitti hin qabu haati nama wallooti Oromoo ta'e ta'uun baateen beeku saniin guddate namichi Oromoo waa'ee Oromoo itti kaatee Oromoo na lokki Oromoo jechuutti ka'e okay Oromoon akkana godha Oromoon uummata ofii nyaata Oromoon obboleessa ofii gana I am glad jedhee ittimuu kiyya san gaafsan gaafa lammaarraa fudhatu san allammaan beeka an shimallisin beeka malee namitti tan argeetu sin beeku footuma wajjin kaa garummaa obsinee dhiibnee mamii keecha waan ta'eef evidensii qabaachuu qabda onneedhaan dubbachuudhaaf haqa barbaaduu qabda namittiin tuni akka dhiigni Oromoo keessa hin jiraan akka Oromoo balleessaa jiru akka siniin arrabsine kanan jedheef kana wanni barbaadnu bakka Jimmaa Wallaggaan jiru jara kee bakka Harargee Baaleetii miti bakka mirga namoomaati bakka Oromoo bahaadiyaa kaaba kibbaa nagaan gadi ba'ee ol galuu yoo danda'e qofaan haganuma barbaadnaa bar hay malee Jimmummaa keerraa maal barbaadna nuti hay gabbara nuu kennitam gabbara sii kennammoo mee maal goota ummatuma Jimmaa ilaal hattuuni yeroo argitee yeroo hunda naannoo biraattan jibbaa turani haga argitee ummataa wajjin ummata keessa ta'anii saammatanii kaanii dafanii dhufanii ummatatti immoo deebi'u amma immoo ani gara sanaan dhufuudhaaf ageesse namni kuni gaafa baadimmee lolaa isiniin jedhan namni beeku amma keessa ani biraa deemee tan boombiidhaan kabbaar masaaraa mattaachootiin inni hejjees hin mallas jedha hin sirba argitaniiti akkaataa inni sirbu akkaataa inni akkaataa wazaawwazu agarteeti wanni inni sobu wanta akkaan qabu gaafsanuu gaafa lolli ummanni keenya baadimmee irratti jiran shaabiyaadhaaf hojjechaa ture namichi isa kan oofsisaa jiru reediyoodhaan Jimma argite eenyunni Muktaar Kadir kaampaanii midhaabee Jimma maal godhe mee Jimmaaf wannaatti Kanaadaatti mana jaarrate villa miliyoona meeqaan doolaara miliyoona meeqaan Kanaadaatti mana jireenyaa jaarrate so maal godhe utuu faabirkaa tokko dhaabe makuma isaati utuu hateeyyuu dhaabbate nama 50 yookaan nama 20tu keessa hojjataa jenna lubbuun nama 20 beela ba'aa jennaan ilaa jireenya isaa so yeroo hatu Jimma ta'ee naatu of ta'ee hata yeroo argitee himatamu ammoo akka Jimma isaaf dhaabbatu barbaada qilee ibidda jaannabi keessaa dhaabbatu maallaa godha Jimma even diaspora keessa warri galtan garuu sammuu keessan waan isinitti mi dhugaa Oromoo taatanii uummata Oromootiif kan quuqamtan ta'e dhugaa haqa hoo ta'e ummanni Oromootiif Abiyyi namittiin Abiyoot Kaasaa ilmi gaazii gurgura abbaas hay so kuni eenyu burattuu fudhatama hin qabu nuti argite
kuno achi kuno dallo mannati ufe jimmana bulchun kanisati jimmas kanisati dallo mannas kanisati kasati beka rakko kana yon qabanne nuti utudugan oromo qulqulluda ta'e dallo manna family achi jiru fargite in itti dhagama jimman immidu Isaayyaas wajjin amma uumaan inni Isaayyaas wajjin uume kun kan kaleessa dhalatee muti guyyaa abbaa himachaa Eertiraa wajjin ummanni keenya achi kan hin sossaane gaafa adda bilisummaa Oromoo himachaa he has got long time connection. Kanabi walumaa gala karaa kanaan hin dandeenye itti qaanfadha tasuma ya nuti amma Abiy biyyattii sana bulchaa jirutti mataa hidhannee dura dhaabbannaan namichi kun diina Oromooti bakka wanni biraan jiru so haga dhumaatiin Oromoo hin dhaabbatinitti namichi kun nagaadhaan jiraatee inninis gadi bayoon hin galu haganu kuno amma yoonaatti salphataniti muktaan jecha guyyaa tokko jedhe inni kun immoo muktaarin caalaa waraana kan nutti bobbaase isa kana waraana eenyu Tigireen nutti bobbaamne akkas Abiy Ahmed Shaabiyaa wajjin baranaamuti here we go namni miidiyaa irratti bahee hin dubbanne namni keessa isaa beeku namni eenyummaa isaa beeku namni haasaa isaa beeku namittiin tuni akka Eertiraawii taate hundi keessanuu badhaara OPDO ilmaan Oromoo quqama kan qabdan xinnaa guddaan hundi keessanuu aangoon qabdan malee humnan qabdan malee har'as silaa hin falmattan har'a ummanni keenya haa falmatu karaa badaa caccabaa jirti biyyattiin du'aa jirti ummattiin qabeenya keenya akkuma jiru saamsisee waa baay'eetu keessa deemaa jira kan hubadha I have no hard feeling fuula isaatiin irdaataa yoo kadhatan bar biyya addunyaa hundi nu gargaara bar fuuluma argite taa'ee danda'a yoo argisiifnee beelli lafatti